Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jalatti argamtan nagaan ko bakka jirtan sanaa qaqqabu bakka jiraatanii bakka eeggamtanii yoo eegdanii isiniin jedha. Egaa ka viidiyoodhaan turti yeroo muraasaan booda walitti deebinee jirra meeshaa irratti hojjechaa jira maayii kana viidiyoon isinitti baheen beeku xiqqoo turee jira har'a isinii deebi'ee dhufe meeshaalee mana keessaa xiqqoo tureen jira yeroo darbe ka gizee kara birraatitti seenaa jirru ganna baanee kara birraatti hoggaa seennu xiqqoo cidhaa maaliin meeshaa waddaluu danda'a garuu meeshaa hojii mana keessaa hin dhiisne isiniin jedheen ture kanan hojjechaa ture immoo meeshaa mukaati irratti jechuudha. Egaa ka har'a isattis deebi'een jira soomni faasigaa seenuudhaaf ramadaanis seenuudhaaf guyyoota muraasatu iyyuu hafe jechuudha. Meeshaalee kiyyatti deebi'ee ton jira. Egaa ka akka argaa jirtan meeshaa kana ani wanniidhaan biteetan ture yeroo darbee viidiyoo irratti hojjedheen ture jechuudha. Viidiyoo kiyya san laaltee obboleettiin tokkos xalabattee jirti isinitti argisiisuufan qabadhee kara keessan dhufe jechuudha. Oggaan waa tokko qabadhee too dhufu bitadhaa qofa osoo hin ta'in namoota warratti fayyadamaniif gaariidha. Deebisiitti immoo bitattanis manuma keessan bareechaa akka argaa jirtan gizee buna irratti daffisu argitanii jirtan jechuudha. Yeroo darbe viidiyoo yeroo lama irratti hojjedhee tokko gaafa binnu gaafa lammataa immoo keessummaadhaaf gizeen buna daffisu jechuudha. Yeroo baay'ee wanta akkanaa kuni gaafa ayyaanaa gaafa keessummaa baay'ee qabnu simpoo wayii qaba dhugaanis hin jedha jechuudha. Hon kana jedhu kaf ol jedhe ol guddata waan ta'eefidha meeshaa kan tokko isinitti argisiisa. Hiikee waan as keessa jiru hunda isaatu iyyuu jechuudha isin afaan hiikaa ashagamee jira. Isiniin jedha viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatina warroonni chaayinaala keenya faarawaa taatan sabiskiraaybii godhummaatii keenya ta'a. Isiniin jedha warroonni meeshaa nu biraa qabdanis meeshaa keessan obsaan nu eeggadhaa hojjetamaa jira isiniin jecha. Warroonni immoo bittanii nu biraa qabdanis meeshaan keessan nagaatti jiraata yeroo barbaadan fe'achuu dandeessan isiniin jecha. Viidiyoo kana isiniif dhiyeessaa isiniin jedha itti aansuudhaan immoo iyyuu amma soomni seenaa jira waan ta'eef ijoolleen firiijii waan adda addaa illee nagaafachaa jirtu ni jirtu. Okee mee irratti nu hojjedhan isiniin jedha. Egaa ka ani kiyya adiidhanii kan obboleettii kiyya immoo gold karar kan jedhamu san jechuudha. Akka argaa jirtan buna barbaadan asiin teechifama barbaadamu garuu inni guddaan kanaadha. Shinii lama shinii afur ni qaba ho'a xabbabdan garuu sinii jaa qabee buna sinii dhiyeessite jechuudha. Baay'ee bareetti. Ani ofii kiyyatti fayyadamaa jira jechuudha. Kan obboleettii keenya wanna inni of keessaa qabuun isin jechuu jaaladha. Inni immoo garaan isaa keessi ijoollee gooldii haa ta'u malee garaan isaa keessi kiyyuma saniin tokkodha. Baasan isinitti argisiisa. Keessi isaa aduma as keessa wanti jiru baay'eetu jira. Kan itaanatti aarsaniin jira. Asitti kun akka argaa jirtan kasalallee kan itti qabsiifamu hin jira. Hunda isaa iyyuu isinitti argisiisa jechuudha. Asitti kan argaa jirtan gooldi karariidha. Xiqqoo ifamtinatti fakkaatee sirriitti isinitti mul'ateef kan hin beeku keessi isaa immoo adiidha. Tokkuma jechuudha. Keessi isaa kiyya saniin tokko. Wanni isaa kanattu iyyuu kun gooldi karariidha. Baay'ee bareeda. Nan filadheef kiyya in addaata kuni garuu gooldi kararii baay'ee isaa bareeda jechuudha. Fakkeenyaaf anuyyoo gooldi godhee raadhe ta'e biiffeen tiyya gooldii of keessaa qabdi halluun ishii karariin ishii isiniin jedha. Amma masaabaa ofitti garagarchee masaabaa isinitti garagarcheera masaabaa ofitti garagarchee wanta as keessa jiru baasee isinitti argisiisan isiniin jechuu jaaladha. Egaa kunooti maqamacaa shinii yookaan shiniin irra taa'udha. Karaa dibbi qirxiin hojjetameen isiniin jedha. Asitti sayxaanatti aarsan yeroo darbis kiyya isinitti argisiisan ture. Wanta hundaa kan qabu tokko ta'uu isaatiin fin viidiyoo irratti hojjedhe jechuudha. Amma fakkeenyaaf halluu qofaadha malee kun already kun mirtiidha. Gooldi karariin kun baay'ee filatama. Yeroo baay'ee jechuudha. Kunis tokkumaadha. Kunoota akka argaa jirtan kiyya keessallee hin jira kan obboleettii kiyyaa keessas hin jira. Asitti immoo kan argaa jirtan kunooti. Doon kiyya yeroo darbe isaanii isinitti argisiisnen ture iyyuu asitti isa kasalatti qabsiifannuudha jechuudha. Bakka kanatti kasala ga'u qabsiifanne asitti jabanaa keenya godhannaa asitti sinii keenya sinii 12 isaa guutuu qaba jechuudha. Baay'ee bareeda gaafa siniin irra daraddaramu already siniin binneef malee sinii odoon bitee ta'e daraddaree isinitti argisiisa. Gana obboleettiin kun gana meeshaa guuttachaa jirti. Tokko tokkoon bitattee as godhachaa jirti.
fakkeenya masoobii qabdii kennitee hojjisiifachaa jirti jechuudha obboleettiin keenya. Isa cinaatti immoo kanas jaalattee jirti waan ta'eef jala jalaa hin bitadhette tokkoon jala jalaa bitachaa jirti. Asitti naaf bitinaa teechisinaan jette teechisaa kan jira jechuudha kan masoobii sasii qabdii meeshas tokkoon akkuma qarshii argattee bitattee teechifattiin isiniin jechuu jaaladha. Kana viidiyoon kiyya guyyaa har'aa isiniin jechuun jaaladha. Umarratti kan waa'ee qarshii dubbachuun kiyyan oolu yeroo baay'ee ijoolleen na komachaa jirtu meeshaalee hojjetaman irratti jechuudha. Yoggaan beeksisu qarshii wajjin beeksisinaan jechaa jirtu. Fakkeenyaaf ijoo gaafa xalabattanii qarshii isaa qabadheen dhufa yeroo kamiyyuu ani yoo argitanii rattan ta'e tokkoon amma fakkeenyaaf obboleettiin keenya meeshaa akkanaa xalabattee jirti hin jedha. Ragaadhaafis naa ta'a meeshaan ishiin dura xalabattee qabdii gaafa kennattu gadan lakkisa. Gaafa hojjetamee ba'es gadan lakkisa. Meeshaan sun namnis akka namaatti firdiidha hin farada waan ta'eef meeshaan sun odoo namni tokko meeshaan kun kanarraa na jalaa goree jedhee ta'e yuutuubii sanirraan qabadhee too dhufa jechuudha. Meeshaa san kanaafan gaafa abbaan qabdii kennatti irrattan hojjedha gatii isaa wajjin. Gaafa ba'e immoo meeshaan obboleettii kootii ba'ee jiran jedha wal cinaa gaafa qabanii too ilaalan meeshaan sun tokko ta'uusaa ragaa ta'a jechuudha. Waan tokko gaafa hojjetan namni na baasa karaan kun anaafis ragaa ta'a jireenya kootiifis ana boqonnaa naa ta'a jedhu irratti reedii ta'e irratti qophaa'ee ta'e hojii kaamuu kabajee itti deemuu qaba waan ta'eefan jechuudha waan akkanaa kan hojjechaa jiru. Kanaaf gaafan beeksisa beeksisu meeshaan akkanaa ni hojjetamaa nu biratti jedheen beeksisa. Isiniin jedhee jira dhaabbanni kun kiyyaa miti. Ani dambanyaadhaa deeman itti hojjisiisaa yeroo baay'een dubbachaa jira kanarratti jechuudha. Kan dhuunfaa kootitii miti ani ofii kiyyaa dhaabee kanan hojjechaa jiru miti jechuudha. Kanarratti naa beekuu qabdu kanaafuu hojiin akkanaa hin hojjetama asitti nu biratti jedheen isinitti beeksisaa gaafan isinitti beeksise isin immooyyuu gaafa xalabattan gatiin isaa isarratti beekame jechuudha. Yeroo baay'ee akka kanaan naa beektan isiniin jechuun jaaladha. Egaa kanaadha viidiyoon koo guyyaa har'aan isiniin jedha ani ayyaantuu asallaatii kan isin faana turtii godhee egaa kan akka jirtanitti nagaa naa ta'a baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa. Warroonni bitattanii teessifachuu barbaadanis hoggaa jiraattan immoo koottadha. Karaan banaadha bilbilli keenya asumarra jira waan barbaadan xalabachuu dandeessanii keessattuu amma meeshaalee mana keessaa immoo tsoomni seenee jira amma ciiliin jiru. Tsoomni lamatu bakka tokko dhufe ramadaana fi tsooma faasigaa wal qabatee dhufe namni kamuu ciiliin jiru wal waamichi hin jiru. Mana koottaa mana mushurraadhaa laaluu keessattuu yoo yeroo kana keessa waliin galachuu jedhan tokko jira erga waliin galatanii ka'anii. Maatiin meeshaa bitee geessaaf jechuudha. Tsooma keessa hin jiru wanta akkasiisu waan ta'eef yeroo kanatti fayyadamtanii immoo warroonni dhiyoo kanatti galtan oo jiraatan jechuudha. Warroonni immoo dhiyoo kanatti galle oo jiraatan ganna bitachuu dandeessu. Kanas hoon kana jedhu immoo ani meeshaan isin jajjabeessuu kootii miti bitadhaa isin jechuu kootii fi of laala yeroo hunda dubbadha jecha koo keessaa nambisu. Anaaf jireenya akkasittiin keessa darbe waan ta'eefan akkas isiniin jechuu danda'a jechuudha. Namni itti bule ijoolleen baay'een dhuftanii keessan nagalateeffattanii jirtan. Namni viidiyoo kolaaltanii gorsa kolaaltanii jijjiiramtanii danuun jirtan. Ani hoon kana jedhu ayyaantu nama addaa ta'ee, nama jabduu ta'ee, nama qulqulluu ta'eeti miti. Ani dadhabbinuma koo wajjiniini waaqayyo na gargaareen akka dubbadheetuma isinillee itti tajaajiltan waan na taasiseefidha jechuudha. Malee ani nama addaa ta'eeti miti. Ani nama dadhabduu nama kamidha. Ani of guddisuu fi of tuttuuluu arrabni koo dheeraa waan akkasiiti miti. Ani hojii koodhan kabaja dhiifa manaa godha waan biraa keessa hojii koodhan kabaja gaafa namni hojii kootirratti badii malee mudoo natti kennu baay'ee nan aaraa kanaadha jireenya koo keessatti waan an jibbu keessaa jiraate taanan isiniin jedha. Kanaafuu maalifan kana kaasee warri bitachuu barbaada warri qabeenya keessan laaltanii ekonomii keessan laaltanii kiisii keessan laaltanii baajata keessan laaltanii gaafan galallee meeshaa kana yoon bitadhee ittan boqadhaa. Gaafan galee akkanatti baasee bitachuun natti hin tolu. Jireenyaan ari'amoo mana keessa meeshaa guuttadha. Warri jettanii too itti yaaddanii too bitachuu barbaadan na dubbisuu hin dandeessu. Isiniin jechuun jaaladha na qofaa miti warroonni biraallee hin jiru waan ta'eef yoon akka gorsaatti isinii dhiyeesse malee isiniin jedha maaliif ani gaafan galee burcuqqoo tokko mana keessatti biteen galle yookaan asitti ergadheen bitan akka ammaa kana. Suuraa kana keessa hin jiru waan ta'eef jechuudha.
mana keessa sirreeffachuun hagam akka aarsaanatti fudhate argitanii jirtan hundi keessanuu soorii viidiyoon kun sitti dheerachuu danda'a garuu si fayyada. Ijoolleen baay'een haaraa'uun karaa koo dhuftaniirta waan ta'eef jechuudha. Ani nama of gatee armaataa hunda dhiitee ture. Biyya Arabaatii galeetu jechuudha. Armaataan dhiite. Viidiyoo kee jala bu'aa laalaa gaafa mana kana sirreeffadhu kophaa jirtaa abbaan manaa kee hoo eessa ati maaf hojjettaa abbaan haannaa eessa namni naan jettanillee jirtu jechuudha. Innis dirqama jireenya ari'a anis dirqama jireenyaan ari'a jechuudha. Sababbiin isaa gaafa galu wanni hunduu bitaanatti ta'e inni mana hin sirreessine sababbiin isaa innillee kophaadha waan ta'eef haannaa kan guddise. Nama biraadhaan isinitti meetoo jira obboleettii koon guddisee nun hin beektu baay'inaan jechuudha isaanitti maxxante waan ta'eef innillee mana sirreessuu hin hidhannee hojiidhaa gaafa dhufnee laallu manni keenya waan sirraa'e tokko hin qabu innis tattaafachuun dirqama ta'ee ani immooyyuu hojii biraan uummanne waan ta'eef armaataa dhiitetan mana kana sirreeffadheetan argitanii jirtu jechuudha mana kana keessatti jechuu kamii akka jiru yeroon galuu. Fiignee akka hin taanettidha jechuudha meeshaa mana keessatti gangalfame burcuqqoo bitachuun nama dhiba gaafa biyyatti galtu waa baay'ee baasii akkana gadi baastamanii wanta akkana ol fiddu si rakkisa gaafa biyya galte hatta hojiin odoo qarshii qabdu maalan hojjedha jettee yeroo daglasitti ta'uu gal jira haga qilleessa wal simattutti haga qilleessa wal fudhattutti kanaafanii akka gorsaatti isinii dhiyeessaa jira warroonni immoo lakkii kunuun dogongorattan ijaaf qalbii keessa irraa na hambisaa baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja warroonni immoo jechi kookuu isinitti tole koomentii naa barreessan isiniin jedha hedduu tokko kanan dubbadhu ol isinan kabajaa isinan jaaladhaa isinuu nama jaalalaa nama kabajaan naa qabdan addaadhaa eebbifama hundi keessanuu rabbi kan ramadaanallee soomtan rabbi ramadaana gaarii isiniif haa godhu rabbiin isinirraa jaalatu warroonni immoo ortodoksii sooma faasigaa soomtanis waaqayyoo baga isiniin ga'ee isiniin jechuun jaaladhaa jabaadhaa sooma gaarii kan itti furmaata argatan isin yaa ta'u isiniin jedha viidiyoo biraatiin agaruutti deemnutti bakka irratti nagaa